Isaayyaas boqonnaa 54 lakkoobsa 4 Luqaas boqonnaa 1 lakkoobsa 6 akkuma kana immoo 24 hanga 26 illee hin dubbifanna. Luqaas boqonnaa 1 amma Isaayyaas boqonnaa 54 irraa lakkoobsa 4 irra dubbifanna. Nan dubbisa afaan Amaariffaasaarraati ከአማርኛው ላይ ኢሳይያስ ምዕራፍ 54 ቁጥር 4 ላይ ከአማርኛው ላይ አነባለሁ። አታፍሪምና አትፍሪ፣ አትዋረጂምና አትደንግጪ፣ የሕፃንነትሽንም እፍረት ትረሺዋለሽ፣ የመበለትነትሽንም ስድብ ከእንግዲህ ወዲህ አታስቢም። አሜን። akkasjedha maqaa Yesuusiin ati sichi in qaanoftuutiin sodaatin ati sichi in qaanoftuutiin sodaatin lafa in ilaaltu in na'in ati si'achi lafa in ilaaltu hin na'in arrabsoo yeroo dargaggummaa keetii in irraanfatta arrabsoo yeroo dargaggummaa keetii in irraanfatta qaani isa yeroo haadha hiyyeessaa turtee deebitee in yaadattu qaani isa yeroo haadha hiyyeessaa turtee deebitee in yaadattu. Ameen. Akkuma kana Luqaas boqonnaa 1 lakkoobsa 6 Luqaas boqonnaa 1 hanga 26 illee dubbifanna. Luqaas boqonnaa 1 lachanuu isaanii abboommii gooftatii fi seera isaa raawwachaa fuula Waaqayyoo duratti jireenya qajeelaa jiraatan. Lachanuun isaanii abboommii Waaqayyoo fi seera isaa raawwachaa fuula Waaqayyoo duratti jiraatu ture. haa ta'uyyuu malee Elzaabeet dhabduu waan turteef dhala hin godhanne lachanuu immoo lafa guuranii turan. Kana booddees haati manaa isaa Elzaabeet ulfooftee amma ji'a 5tti mana hin baane turte. Kun hojii gooftaati. Kana booddee haati manaa isaa Elzaabeet ulfooftee amma ji'a 5tti mana hin baane turte. Ishiin kun hojii gooftaatti ati amma gara booddeetti in yaadate. Namoota gidduutti ceephoo anarraa fageesse jette. Elzaabeet ulfooftee ji'a 6ffaatti ergamichi Gabri'eelin Waaqayyo biraa kutaa biyyaa Galiilaa mandara Naaziriit jedhamutti ergamee ergaan isaas gara durbee Maariyaam jedhamtu tokkotti ture. Ishiin nama Yoosef jedhamu sanyii Daawit keessaa dhalate tokkoof kaadhimamtee turte. Ergamichi ishiitti mul'atee Waaqayyo gooftaan si wajjin jiraoo nagaan siif haa ta'u yaa ayyaana qabeettii ittiin jedhe. Maariyaam nagaa kana yommuu dhageessee yaadan dhiphattee kun maal jechuudha jettee of gaafatte. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. lakkoobsa 6 duwwaarra Amaariffaan dubbisa ሁሉ ያለ ነቀፋ እየሄዱ በእግዚአብሔር ፊት ጻድቃን ነበሩ። ሁለቱም በጌታ ትእዛዝና ሕግጋት ሁሉ ያለ ነቀፋ እየሄዱ በእግዚአብሔር ፊት ጻድቃን ነበሩ። Ceephoo Kee Sirraa Kaasa sagalee jedhamu irrattan ergaa keessa koo keessa jiru dubbachuu barbaada. Waaqayyo Ceephoo Kee Sirraa Kaasa. Iddoo kana irratti gaatii sagalee Waaqayyo gaafa waliin ilaallu Isaayyaasuman sila dubbiserraatiin sagalee kana dubbachuu barbaada. Isaayyaas boqonnaa 54 irra gaafa dhaxxanii ilaaltanii Isaayyaas 54 lakkoobsa 4 irra gaafa dhaxxanii ilaaltan 54 lakkoobsa 4 irra gaafa dhaxxanii ilaaltanii አታፍሪምና አትፍሪ አትዋረጂምና አትደንግጪ የሕፃንነትሽንም እፍረት ትረሺዋለሽ የመበለትሽንም ስድብ ከእንግዲህ ወዲህ አታስቢም ይላል። አሜን አሜን። ገለኒ Waaqayyoof haa ta'u. Oromiffisaa maal jedha? Ati sichi hin qaanoftuuti hin sodaatin attaafrimina attifri ይላል። Ati si'achi maal hin taatu? Hin qaanoftuuti hin sodaatin. Ameen ameen. Iddoo kana irratti sagalee Waaqayyoo gaafa ilaallu Isaayyaas boqonnaa 54 kana gaafa ilaallu waa'ee saba Israa'eliin biyya garbummaa turanii waggaa 70 Baabilooniin turanii ilaalla. Waggaa 70 Baabilooniin gaafa turan waggaa 70 rakkina guddaa keessa gaafa turan waggaa 70 dararama adda addaa keessa gaafa turan waggaa 70 boo'icha adda addaa keessa gaafa turan gadda adda addaa keessa gaafa turan itti nu deebisa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Isa kana sabni Israa'el ceephoo guddaa rakka ture, rakkina guddaa rakka ture, sodaa guddaa rakka ture, yaaddoo guddaa rakka ture, rakkina guddaa keessa akka jiru
Sagalee Waaqayyoo iddoo kanarratti nu agarsiisa. Israa'elaawiyaan በጣም ከባድ ሁኔታ ውስጥ ከባድ ስቃይ ውስጥ ከባድ ጭንቀት ውስጥ ከባድ ሐዘን ውስጥ እንዳሉ ወይ ደግሞ እንደነበሩ ያመለክተናል ይሄ ቃል። ምንድነው የሚለው? አታፍሪምና አትፍሪ እንቃኖፍቱቲ እንሶዳቲን እንቃኖፍቱቲ እንሶዳቲን waaqayyo maal si godha? waaqayyo yeroo maal keetii si irraanfachiise? arrabsummaa yeroo dargaggeessummaa keetii in irraanfatta. maqaan waaqayyo bara baraan eebbifamu. egaati warri Israa'el rakkina guddaa keessa akka turan hundumti keenya beenna. garuu baay'ee kan isin dhibu 54 irratti isa sanan si irraanfachiisaadha waaqayyo. isa waggaa 70 isati darbitee dhufte isati keessa turte sana isati yaaddaa turte isati itti bu'aa turte isati keessaan boo'ichaa turte isati itti rakkadhechaa turte itti miidhamechaa turte sanani si irraanfachiisa. waa sammuu kee kaasa. waan ati itti ceephamaa turte, waan ati itti dhiphachaa turte, waan ati itti yaaddaa turte, waan ati itti lolamaa turte, waan ati itti kana keetti nafeechaa turte waaqayyo sammuu kee kaasuudhaaf lafa kana si fide. Ameen ameen ameen. Hallelujah. Kanaaf ceephoo kee irraanfattee baata har'a. Ameen ameen. ceephoo kee si irraanfachiisa. Isatti itti bu'aa turte, isatti itti dhiphachaa turte, isatti itti gareedamaa turte, isatti itti yaaddaa turte waaqayyo sammuu kee addilleet godha. galanni waaqayyoof haa ta'u. warra Israa'eliif 54 egaatii baay'ee kan isin dhibu seenaan macaafaa Isaayyaas bakka lamatti akka qoodamu beektu. bakka lamatti gaafa qoodamu tokkooti hanga 39tti bara isaan itti Baabilooniin turanidha. 40 kaasee immoo hanga 66tti bara isaan dhufanii haareffamuu jalqabamani. የመታደስ ዘመናቸው ነበር። ከ40 እስከ 66 ማለት ነው ኢሳይያስ ምዕራፍ። በዛ ውስጥ ነው ይሄ ቃል ያለው። 54 ውስጥ 54 ላይ እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ኢሰበራ ጨጳሙ ኬቲ ሰነን ሲራንፈቺሰ ጨጶኬን ሲራንፈቺሰ ዋን ሲራንፈቺሰ ዲዋቀ ማልጀናን ሰምን እስራኤል ቦአቱል ሰምን እስራኤል ገደደማቱል ሰምን እስራኤል አርካ ገርቡማቱል ጀለቱል ዋቀዮ ኢሰኪያ ባሴ ፊዴቱ ባሴ ባቢሎኒ ባሴ ፊዴ ኢየሩሳሌምን ገሸቱ ኢሰ ሰነን ሲራንፈቺሰ ዋከኑ ይራንፈኑ ንጎዳ ዋቀዩ ዋነት ትገዳደም ናንፍቴ ደብቴ ዋነት ትዲጳቱ ዋነት ተፍጨጳቱ ዋቀዩ ዋን ሲራንፈቺሱ ቀባር ሃሌሉያ። isa kana egaati Luqaas boqonnaa tokko irratti gaafa dhuftanii ilaaltan lakkoobsa 6 irratti isaan Elsaabeexii fi Zakkaariyaas nama waaqayyoon sodaatan nama qulqullaa'oo nama waaqayyoof abbooman turan. garuu waan itti ceephamaa adeeman turan. waan itti ceephamaa adeeman waan jiraatan waan akkasii keessa isaanii keessa jira. inni maayin umurii isaanii guutuu waaqayyoof hin tajaajilu, waaqayyoof qulqullaa'anii jiraatu, waaqayyoof hin abboomamu. garuu waan isaan barbaadan hin taaneef አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ ይሆናል። ለእግዚአብሔር እየተገዛን ለእግዚአብሔር እየኖርን ነገር ግን የኛ ነገር ዝም ብሎ እግዚአብሔርን መልስ ሳይሰጠው እኛም የሆነ ነገር ሳናገኝበት እንኖራለን። እጋቲ ኩኒ ዋቀዮ ከሮረ መታ ሳቲ ጋፈ ቀቡዳ ማሌ ጨሉ መደኑ አንከራተቱ ዋቀዩ ነው ዋም ሲኒገላ ጨሉ መደ ዋቀዮ ኑ ጆርሱዳፍ ኑ በርባዱ ከሮረ መታ ሳቲ ወረ ዘካርያስ ፈማቲ ዘካርያስ ፈይን ዋቀዮ ዋን ሆጀቱ ሰዊ ቀቡፊ በርሳኒቲ ከደትሳኒ ዴረቱ በረሳኒቲ ዳለን አርገቲን ቱረን በር ወጋ አከኒ ለካውታ አስፉ ለዋቀዮ ረት ዋቀዮፍ ገለነተው በረነ ጨጶኬ ኒራንፈታ isatti ceephamaa deemtu isa namni ittiin si ceephaa deemu isa atis ittiin of ceephaa deemtu waaqayyo si irraanfachiisa. waa godhee waa isin irraanfachiisa waaqayyo. waa mana keessaniif godhee waa isin irraanfachiisa. waa karaa keessa irratti hojjetee waa isin irraanfachiisa. waa deemsa keessa irratti hojjetee waa isin irraanfachiisa. isatti itti ceephamaa deemtu si irraanfachiisuuf jecha har'a waaqayyo karaa kee irratti waa hojjeta. mee harka kee raasi har'a waaqayyo dhaame waan irraanfachiisuuf edha waan haaraana hojjetaa edha. Hallelujah. Wasi hojjeta waaqayyo. galanni waaqayyo baatau. Luqaas boqonnaa tokko lakkoobsa 24 boleessi keenya irra deebi'ee nu dubbisa. kana booddee ati manaa isaa Elsaabeex ulfooftee amma ji'a 5tti mana hin baane turte. ishiin kun hojii gooftaati. isheen kun hojii gooftaati. amma gara booddeetti
na yaadate namoota gidduutti ceephoo anarraa ture anarraa fageesse jedhe. Amma garuu nama gidduutti na yaadatee ceephoo anarraa ture narraa fageesse jette. Elzaabeet ulfooftee ji'a shanaffaatti ergamichi Elzaabeet ulfooftee ji'a shanaffaatti ergamichi Gabrielni Waaqayyo biraa kutaa biyya Galiilaa mandara Naaziriit jedhamutti kutaa biyya Galiilaa mandara Naaziriit jedhamu keessatti ergaan isaas gara durbee Maariyaam jedhamtu tokkotti ture. Isheen nama Yoosef jedhamu sanyii Daawit keessaa dhalate tokkoof kaadhimamtee turteedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Inni kun deemsa gara biraadha. Garuu baay'ee kan isin dhibu nama gidduutti ceephoo kona irraanfachiise. Maal godhe? Isa ishee waggaa dheeraa barbaadaa turte. Isa isheen itti yeroo hundumaa Waaqayyo yoom naaf hojjeta, Waaqayyo yoom naaf godha, Waaqayyo yoom naaf taasisa, Waaqayyo yoom na yaadata jechaa deemtuti. Waaqayyo dubgoonaan gaafa of keessatti argitu Waaqayyo namoota baay'ee gidduutti ceephoo kona irraanfachiisette. በብዙ ሰው መካከል እግዚአብሔር ነቀፋዬን አስረሳኝ። ሃሌሉያ! እንደዛ ይሆናል ዛሬ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። በብዙ ሰዎች መካከል እግዚአብሔር ነቀፌታችሁን ያስረሳችኋል። namoota baay'ee gidduutti Waaqayyo ceephoo keessan isin irraanfachiisa. Qaanii isin qaanaa deemtan, qaanii keessa yeroo dargaggummaadhaan si irraanfachiisa jedhe. Ameen, ameen, ameen. Leeyyoo keessa yeroo dargaggummaan si irraanfachiisa Waaqayyo jedhe Isaayaasiin karaa Isaayaasa dubbate san Waaqayyo si irraanfachiisuuf arrawaa fidee harka kee keessa galcha. የሆነ ነገር በእጃችሁ ይገባል። የሆነ ነገር ይሆናል። እስቲ የሆነ ነገር ይሆንልኛል በሉት። ማሎ አመንቲዳን ፍደዱ ማሎ ሃሌሉያ አከነመ keessummaadhaa dhufeedhaa iddoo kanan taa'in amantiidhaan wanta Waaqayyo dubbatu fudhadhaa mana keessan keetti ta'ee argitu karaa keessa irratti ta'ee argitu jireenya keessan keetti hojjetamee argitu galanni Waaqayyoof haa ta'u እግዚአብሔር የምትነቀፉበትን ነገር ያስረሳችኋል egaati akkuma beekamu Elsaabeexii fi Zakkaariyaas nama waggaa dheeraa fuula Waaqayyoo dura deddeebi'aa ture nama Waaqayyoof tajaajilaa turan nama Waaqayyoof sirriitti jiraachaa turan ta'anii garuu mana isaanii keessatti kadhati isaanii raawwatamin waggaa dheeraa bulee isaan kadhati isaanii akkuma jirutti bubbulee kadhati isaaniitu raawwatamin ture isaan immoo garuu baay'ee kan namatti tolu fuula Waaqayyoo duraan deemne fuula Waaqayyoo duraan deemne akkuma tajaajila itti fufan kadhati isaanii akkuma turutti ture isaan immoo akkuma tajaajila itti fufan akkuma fuula Waaqayyoo barbaaddate itti fufan akkuma Waaqayyoon dhaggeeffatan itti fufan akkuma deemsa Waaqayyoo deeman itti fufan. Haalleluuyaa! Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Maatewos boqonnaa 12:36 fakkaata. Sagalee Waaqayyoo maal jedha iddoo sanatti? Mootummaa Waaqayyoof tola isaa barbaaddadhaa jedha. inni kan maal isinii taa'e itti isinii dabalamaa jedha. የእግዚአብሔር መንግስትና ጽድቁን ይፈልጉ ሌሎች ምን ይሆንላቸዋል ይጨመርላቸዋል ይላል። ሰከነ ጎደም ኢሳኒ ተጃጅለ ሳኒ ተጃጅሉዳፍ ፊጉ መነሳኒ ከሰ ቃዋነ ጅራቱ መነሳኒ ከሰ ዱዋነ ጅራቱ መነሳኒ ከሰ ረክነ ጅራቱ መነሳኒ ከሰ ዋንቲ ዴቢን አርገነ አጅራቱ ገሩሳን ተጃጅለ ሳኒ ዴም ኢሳን ዋቀዮ ቡሉዳፍ ደደቡ ኢሳን ዋቀዮ ጅንጅራቹዳፍ ደደቡ አንድ ቀን ግን እግዚአብሔር ምን አደረገ ነቀፌታቸውን ለማስረሳት መጣ። ሃሌሉያ ዋቀዮ ጨጶሳኒ ኢሳን ራንፈቺሱዳፍ ዱፍ ኢቱመሳን ተጃጅላፍ ዴማ ጅራኒ አከጨራዳ ዘካርያስ ደቀመና በካርሳዳ ጋፈኒ ዳበቀ ዳበቱ መነ ቁልቁልማ ዋቀዮ ደረቤኒ ሰገይ ጋፈኒ ደቀ ኦልገሌ አርሳዳፍ ቆጴሰ ደቀ ፉለ ዋቀዮ ደጋፍና ዳበቱ ቶኮ ዱዱባን ፈከነት እንጀ ያ ዘካርያስ kadhati kee dhagaameera. Ameen ameen. Ergamaan Gabriel dudduubaan naqeetedha. Zakkaariyaas ennaan galagalee gaafa dhaggeeffachuu jalqabu. Kadhati kee dhagaameeraati hin sodaatin. Haalleluuyaa. Ameen ameen. Inni maal gochaa jira? Inni tajaajilaaf ol seene. Ofiisaan miti. Namoota tajaajiluudhaaf ol seene. Ergaa fudhachuudhaaf ol seene. Fuula Waaqayyoo dura dhaabachaa jira. Arraga nama kana waan sittima itu ati fuula Waaqayyoo dura deddeebitu Waaqayyo dhimma kee xumura. Mee ameen jedha. Itu ati fuula Waaqayyoo dura deddeebitu Waaqayyo dhimma mana keetii dhimma jireenya keetii dhimma adeemsa keetii xumuruu jalqaba.
Hallelujah. Ati dhimma kee deddeebi. Ati dhimma kee tajaajilaaf yookaan fuula Waaqayyoo duratti dhimma kee deddeebi. Waaqayyo sati yaadde isati kanatti sababa beekuuf itumati karaa tajaajilaa jirtu Waaqayyo dhimma kee xumura. Itumati yaada Waaqayyoo keessa jirtu Waaqayyo dhimma kee xumura. Mee har'a ganama kana jedhaa maaloo. Ituman toora Waaqayyoo irra jiru jedhaa. Waaqayyo dhimma koof gaaffii koo fidee dhufaa jedhaa. Hallelujah. Akkas jechuudha. Adeemsi Waaqayyo akkas. Ituma isin toora Waaqayyo irra deemtanii isin dhimma keessan hojii Waaqayyo hojjechuuf yaada Waaqayyo keessa deddeebitu. Isin dhimma keessan tajaajila Waaqayyoof mana Waaqayyo kee deddeebitu. Ituma isin deddeebitanii የእናንተ ነገር ደግሞ ተፈጸመ ይመጣል። የእናንተ ደግሞ ያለቀ ይመጣል። የእናንተ ደግሞ በቃ እያስረሳችሁ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ነቀፌታችንን የሚያስረሳን የእግዚአብሔር መንፈስ ወደ ህይወታችሁ ይመጣል። ሃሌሉያ ሃሌሉያ namoonni baay'een dhibee gurguddaa baatanii ituma tajaajilanii dhibee sana of keessaa dhabu. Namoonni baay'een gaaffii gurguddaa fuula Waaqayyoo irratti qabatanii ituma deddeebi'anii gaaffii sana of keessaa yookaas mana isaanii keessaa yookaas jireenya isaanii keessaa dhabu. Akkas jechuudha deemsi Waaqayyo. Ammati deebii koo naa deebistutti sin tajaajilu. Ammati deebii koo naa deebistutti fuula kee duran dhufu. Gaafa nuyi jennu Waaqayyo dhufee hojii keenya hojjeta miti. እኛም ለአገልግሎታችን ለአምልኳችን እንቀጥላለን። እግዚአብሔር ደግሞ ስራችንን እየሰራልን ይቀጥላል። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ደግሞ ስራችንን እየሰራ ይቀጥላል። ሃሌሉያ። እኛ ዝም ብለን አምልኳችን እንቀጥላለን። እኛ ዝም ብለን አገልግሎታችን እንቀጥላለን። እኛ ዝም ብለን በጽድቅ በእግዚአብሔር ፊት እንሆናለን። እኛ ዝም ብለን በመታዘዝ በእግዚአብሔር ፊት እንሆናለን። እግዚአብሔር ደግሞ ስራችንን እየሰራ ይቀጥላል። አሜን 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 አሜን። Waaqayyo dhimma keessan xumuraan jedhaan. Itooti tajaajiltu Waaqayyo dhimma kee xumura. Itooti waaqeffattu Waaqayyo dhimma kee xumura. Itooti fuula Waaqayyo dura qulqullummaan dhaabattu Waaqayyo dhimma kee xumura. Yoo sii galeerra ta'e ameen jedhime maalo. Hallelujah. Yoo sii galeerra ta'e ameen jedhi. Warri Israa'el akkana godhan waggaa 430 rakkoo guddaa keessa turanii bakka waan baan ittiin fakkaanni gaafa isaan guyyaa 40 waggaa 40 karaa deemanii maaliif bakkee onaa keessatti nuuf itti jedhan warra Israa'el Museedhaan. Maaliif bakkee onaa keessatti nuuf itti maaf biyya Gibxii hin teenye yookaas biyya Misrii maan teenye achuma teenye foon keenya yookaas immoo buqqee biyya sanaa yookaas nyaata biyya sanaa maaf teenye nyaanne. Sababiinsaa warri Misir biraa nafne duukaa yaa'u. Arra wanti si duukaa yaa'u si biraa afa. ሃሌሉያ። ባንቺና በእነሱ መካከል እግዚአብሔር የሆነ ነገር ያደርጋል። ዱካ ያው ጋፈቴ ኦቦደ ሳኒ ላለኒ ወረ ምስሪን ኦቦደ ትጋፈ ይላለኒ ብራናም ነሰቢ ተይቪ ማሊፊ ከራትኑ ፍጡፍ ነው ሁቴ ካቴዳን ሙሴን ቤከ ደጋይራ ወንተ ፉዴ ከይፍ ደጋይራ አከነ ሄደ ቦቆና ሲረ ቦቆና ኩዳ አፉር ለኮብሰ ኩዳ ሰዲፍ ኩዳ አፉር ረጋ በልጣ ይላልተኒ ዛሬ የምታዩአቸውን ግብፃውያንን ለዘላለም አታዩአቸውምና በእግዚአብሔር ፊት ቆሙ የሚል ድምጽ መጣ። ሱን ጀደመስ ወር እስራኤል ገብንጀ ወሪ ግብፅዳ ዱካማያው አደምሲሴ ዋቀዮ ማልጎዳ ገላነ ቡኬን ገ ወር እስራኤልን ገራገረ ሂሬት ደበርሴቱ ወረሰና ገላንቻን አከሳን በደንጎሌዳ ሃሌሉያ። ዋወጋዴ ራፍሲ ዱካቡ እሶርዶፋቱር ያረዋቀ ሲብራምቢስ አሜን 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 አሜን። ረክነ ተውደንዳ ዲቤ ተውደንዳ ሎለዳዳ ተውደንዳ ጋፊ ተውደንዳ ዋንበረ ዴራፍ ሲኦርዶፋቱር ዋቀዮ ሲብራምቢሴ ሲን ሞሲ ደበርሴ ሲያገርሲስ ሲን ሞሲ ቄሲሴ ሲያገርሲስ ሚያረገነ መከነ ይላሜ ማሎ ጨውምሰ ጨመን በእነ ተኮንጨ አይዳ ዋደብዱ ገልተኒ ዱጋ ዋቀዮን ሲንቲማ ዋንሲን ቦሲሳቱር ዋንሲ ያደሳቱር ዋንሲን ዲፕሳቱር ዋንቲ ቦአቱርተ ዋይት ረከቻቱርተን ዋቀዮ ዞር ኢስን ዱራ ጎዴቱ ኢስን አገርሲሳ
waargituun jedhaan mejabeessi har'a waan argaa maalo ክብር ለኢየሱስ ይሁን waargitaadha waaqayyo yeelaabaataagas ameen 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 waaqayyo akkamittiin ceephoo keenya nu irraanfachiisa gaafa jennu isa tokkoffaa waan qajeelaaf waan gaarii gochaa gaafa adeemnudha karaa waaqayyo irratti waan qajeelaaf waan gaarii ጽድቅና መልካም ነገር እያደረግን ስንቀጥል ጌታ ይባረክ እላ ወሪ ዘካርያስ ማን ዘካርያስ ማል ጎዳ ቤቱ ፉለ waaqayyo irratti calmee qajeelummaa godha calmee waan gaarii godha tajaajiluma waaqayyo tajaajilu yaaduma waaqayyo hojjetu waaqeffannaa waaqayyo keessa jiru hojiima waaqayyo hojjetu yaada waaqayyo keessa jiru እግዚአብሔር ደግሞ የነሱን ያደርጋል የነሱን ይሰራል እግዚአብሔር አካሴ ቹራ ደምስ መና waaqayyo ጋ አደምስ መና waaqayyo keessa akkas ati calmete qajeelummaa hojjetta ati calmete waan gaarii hojjetta namaaf waan gaarii hojjetta waaqayyo fulduratti waan gaarii hojjetta waaqayyo immoo hojii kee hojjeta ሃሌሉያ ቅንና መልካም ነገር ያደርጉ ነበር waan qajeelaa waan gaarii hojjetu turan warri ዘካርያስ famanni ዘካርያስ wanti itti tole hin jiru wanti ta'eef hin jiru waan waaqayyo godheef hin jiru waan waaqayyo deebiseef hin jiru kanas isaanii nagaamne inni isaan barbaadan hin taaneef garuu waanuma qajeelaa hojjetu waama gaarii hojjetu ሃሌሉያ እኛ መልካምና ቅን ነገር ያደረግን ስንሄድ እግዚአብሔር ደግሞ ስራችንን እየሰራ ይቀጥላል ማሎሜን እንጀቱ ሃሌሉያ ገለኒ waaqayyo ፈተው አትጨልመዲ ዋን qajeelaa waan gaarii hojjetu waan qajeelaa waan gaarii uruu dhiibaa deemanii miti kan namaa ta'u calqennee uruu sammasi gadiidha gama sana keenyaa deemaa miti kan inni nu ta'u ዝም ብለን በእግዚአብሔር ደስ ይላል በእግዚአብሔር መልካም ነገር ያደረግን በእግዚአብሔር ቅን ነገር ያደረግን ስንቀጥል ነው እግዚአብሔር ስራችንን የሚሰራው ስኒገላ ገለኒ waaqayyo ፈተው አሜን አሜን ሃና ማልጎት ይዙር መጫፍን ቁልቁሉን ሳሙኤል ስርራ በቁና ተቆረጋ በረጣ ይላልተኒ ምንም ነገር የላትም ትጸልያለች ነገር ግን ምንም የሆነላት ነገር የለም ምንም የተደረገላት ነገር የለም በቃ እነ ፍኒና ያሉ እሷ በእግዚአብሔር ፊት ሁሌ ሃሌሉያ በእግዚአብሔር ፊት አበደች እኮ ሲሉ አረኔ አላበድኩ ይመራን ያለትሽን ይመራቴም የሮሽ እንዳለች ወፍቴም ይመራቴም በቃ ጆርቴቲም ቆባሳዴምቲም ድሬኝሽ ስሪምቲም ዳለች ወፍቴቲም መራቴቲም ጋበን ለኪሳ አኒፍ waaqayyo ልቤን ሃሌሉያ እሷ ቀጥ ብላ ኔትወርኳን ከእግዚአብሔር ጋር አድርጋ አሜን አሜን ኔትወርኳን ከእግዚአብሔር ጋር አድርጋ ሃሌሉያ ወሪ ኔትወርክ ከሰ waaqayyo ጅንጎተን ገመዳ ክብር ለኢየሱስ ይሁን ነቀፌታችሁ ያኔ ይወገዳል ያኔ ይነሳል ያኔ እንዳልነበረ ይሆናል ወለርጌ ከሰን waaqayyo ጅኒን ጎደተኒማ በቃ ጨልመተኒ waaqayyo ነዱስ ጨልመተኒ waaqayyo ጅና ሳደም waaqayዮን ተጃጅላደም ይዋቀፈት ዋነዳዳዋን ዋን waaqayዮን ገመችሶ ጀቻደም እግዚአብሔር ደግሞ ስራችሁን እየሰራ ይሄዳል ሃሌሉያ ዋይ ሃና ዳጋፈን ሲልትም ሃናም ባየ ከነሲንቡ ፉለ waaqayyo irratti itu namoonni baay'een jecha baay'eetiin jedhu qaxxettee fuula waaqayyo dura dhaabatti namoonni jecha jibbanii jecha sodaatanii mana waaqayyo keessaa ba'an baay'ee jiran bara kana ብዙ ሰዎች አሉ ብዙ ሰዎች amma yoomittani jecha kana baadheetiin amma yoomitti namni maqaa kana na godha amma yoomittan hadheeffamaa deema amma yoomittan akkasaa deemee namni kutee karaa malee ba'u garan qaba singalle saba singalle fiida malee saati ceephoon mana waaqayyo keessaa nama nari mana waaqayyotti nama jabeessayyu galanni waaqayyo haa ta'u baay'ee waan isin buhaannaa irratti wanta akka dullaadhaa darbatamu garan qabu garuu itti jabeessi aannan isheen yeroo isaa itti darbatan ittuma jabaachaa deemti isheen yeroo isaan jechatti hin jiran isheen immoo gara waaqayyootti siqaa deemti አይደለም ጎወንተኒቶት አይደለም እስኒን ገለቻት ወደ እግዚአብሔር ነው የምትጠጋሷ
እነፍናና ብዙ ነገሮች በሷ ላይ ሲወረወሩ እሷ ወደ እግዚአብሔር እየተጠጋች ነው የምትቀጥለው። ከዛ በኋላ የሆነ ጊዜ ላይ ወደ ሴሎ ወጣች ይላል። አባ መናሸ ፍረቴቱ ገረ ሴሎ ደጠ ኢልቃናን የሮባዬ ማለመኒ amma ijoollee kudhanii siin ga'u maaliif na bira dabartee uruu dhiibdamaa na bira dabartee daalachooftamaa na bira darbitee gaddaa deemta yeroo inni ittiin jedhu miti itti isheen guyyaa tokko fudhattee gara seelootti ol baateedha iddoo aarsaatti gaafa ol baatu dhattee aarsaa aarsitee waan godhamuun irra jiraatu gootee galte gara mana isheetitti galte galgaluma sana abbaa manaa ishee wajjin bulteedha. Galgaluma abbaa manaa ishee wajjin bulteedha. Wanti ishee yeroo dheeraa eegaa turte galgaluma sana cabee bule. አሜን ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ከዛ በኋላ እንግዲህ ፊቷ እየበራ መጣ። አሁን በእግዚአብሔር ፊት ድሮም ነበረች። በእግዚአብሔር ፊት ነበረች። ቅን ሰው ነበረች። አሁን ደግሞ ጸሎቷ ተመለሰላት። እላ ከደተሸተ ይፈመሞ ከደት ይጋብታው ዘናቹ ይልቀብ ሃሌሉያ እጁ ይልቀብላ ኢሳ ዱርና መሶሶዳቻ ደምቷማ አማ ገራን ኩን ገራ ሙለቻ ዱፉ ጂሰዲቱ ተኤ ገራ ሙለቻ ዱፌ እንዲ ዱርማ በደተደን እንዲ ዱር ጫብደተደን እንዲ ዱር ኩፍተተደን ሙለቻ ዱፌራ ቻ ዱፌ ijabaas ta'ee deemuu jalqabde. Ameen. Arraa wanti akkati gadi ilaalaa hin deemne si godhu harki Waaqayyoo sirra dhufa. Ameen ameen. Rakkoo bara dheeraa, dhiphina bara dheeraa, ceephoo bara dheeraa wanti sirraa kaasu arra gara mana keetii dhufa. Me jabeessi ameen jedhime. Haleluuyaa. Haleluuyaa. Sanaan booda Haannaan maal gooteedha macaafni qulqulluuni? Haannaan hin deessedha. gaafa deessu dhattee maal goote ammasi gara seelootti ol baatee dhatteetu luba Eeliitti mucaashee laattee deebiteedha. Arraa kaasee mucaan kun mana Waaqayyoo keessatti naaf guddatu jetteedha. Gaafa isheen dhattee luba Eeliitti laattee deebitu Waaqayyo dhufee dubbachiisuu jalqabe. ከዳንስ ከቤርሳባ የምታስተዳድር አንተ ነህ አለ እግዚአብሔር ደግሞ kadhata waggaa dheeraadhaan kan dhufe kana ati daaniiti amma beersaabaatti kan bulchu siidha. Maqaan Waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Wanti yeroo dheeraadhaaf eegamee dhufu waan salphaa sitti hin fakkaatin. Wanti yeroo dheeraadhaaf fuula Waaqayyoo dhaabannee fudhannu waan salphaa sitti hin fakkaatin. Waan guddaa ta'a, waan jabaa ta'a, waan eebbaa ta'a, waan biyya dinqisiifachiisu ta'a. ሃሌሉያ። ስለዚህ በቅንና በመልካም ነገር መቀጠል ነው የኛ ፉለ Waaqayyo ወጥተችው እንዲ ለመፋን በመታዘዝ ነቀፌታችን ይወገዳል። በመታዘዝ እንቀጥል። አቦመሙዳን የሮ Waaqayዮን ዋም አቤት የቻ የሮ Waaqayዮን እርገቱ ቶሌቻ yeroo Waaqayyo waanutti matu ergamaa fi olii gadi fiigaa fi olii gadi Waaqayyoof ta'a. Waaqayyoof abboomama gara Waaqayyo nu ergetta deema. Gaafa deemnu Waaqayyo ceephoo keenya nurraati kaasa. እነ ዘካርያስን ስትመለከቱ ለእግዚአብሔር ይታዘዙ ነበር። Waaqayyoof ይናቦሙ በቃ Waaqayyoof bulee መነሳቲ ኤልሳቤጥ ይሰዳ እንተለ ሉባት የደ ጆሌ አባንሼ ሉባ kan tureedha. isheenis mana lubaa keessatti dhalattee guddatte. Zakkaariyaas immoo luba ni ishee fuudhe. Fuula Waaqayyoo duratti yeroo hundumaa abboomamoodha. kadhata keenya nu raawwachuu dideedhanii gara barbaada hin deeman. kadhata keenya nu xumuramneedhanii iddoo barbaada hin naqan. ለእግዚአብሔር ተገዝተው ይኖራሉ። ለእግዚአብሔር ታዛዥ ሆነው ይኖራሉ። ሜቀን ኬኛዳ kadhati keenya deebi'uu didee fuula Waaqayyoo duratti Waaqayyoon kan galateeffannu. kadhati keenya tures dafee dhufes nuyi fuula Waaqayyoo duratti warra abboomaman
warra bitamanii jiraatan ta'uu danda'u nurra jiraata. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Inni gara biraan gaafa Waaqayyo ceephoo keenya nurraa kaasu waan lamaan tokkon dubbadhee darba. Inni tokkoffaan wanta nu jalaa badeetu argama. Sinii galaa? Mee arra ganama kana jedhaa? Waaqayyo ceephoo kanarraa kaaseedha. Waan yeroo dheeraadhaaf na jalaa badee harka koo kee galcheedha. Ceephoo kee gaafa sirraa ka'uu isaa kan itti bartu wanta si jalaa badee ture, waan barbaaddee dhabde, wanta eegaa turte, wanta itti yaaddee eeddee dhabdee turte gaafa inni harka kee keessa galu ceephoon sun akka inni sirraa ka'ee barta. Milikkiti ceephoo kee sirraa ka'uudhaa kanaadha. Sirraa kaasa Waaqayyo. Gaafa sirraa kaasu wanta sirkaa badee ture Waaqayyo deebisee harka kee galcha. በቃ የለም አይገባም አይመጣም እየተባለ አይሆንም እየተባለ እግዚአብሔር መጥቶ ዱብ ያደርጋል። በቤታችን ውስጥ ዱብ ያደርጋል። በሕይወታችን ውስጥ እግዚአብሔር ያሳያል። በመንገዳችን ላይ ያመጣል። ሃሌሉያ! ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አሜን አሜን። ጨኤphoo kee akka inni sirraa ka'e milikkiti isaa kanaadha. Inni lammaffaan si baay'isa Waaqayyo. Gadi ba'utti si baay'isa. ol seenutti si baay'isa. Hojiidhaan si baay'isa. Jireenyaan si baay'isa. Eebba baay'inaatu mana kee keessatti ta'a. Isaayaas boqonnaa 54 lakkoofsa 5 irra gaafa dhaqanii ilaaltan maal jedha? Qofoo kee dheeressiitii qofai daangaa kee immoo bal'isi jedha. Amma yeroon itti ceephoon sun irraa ka'uudhaa sababa ga'eefi amma qofoo kee yookaas iddoo safartuu keetii iddoo sarara keetii qofoo isaa jabeessi daangaa kee immoo bal'isedha. ምክንያቱም የሆነ በረከት ገፍቶ እየመጣ ስለሆነ የሆነ በረከት ወደ ቤታቸው ገፍቶ እየመጣ ስለሆነ በቃ ዳንጋችሁን ካዝናችሁን አስፉ እና ቆፋተን ሞ ባየ ጀቤሳ ዘራ ሰገሌ ዋቀይ። ሶስተኛውና የመጨረሻው ነቀፌታችን ሲነሳ በደስታ ቤታችን ሙሉ ይሆናል። ገመቹዳን ማን ከኛ ጉተማ ገመቹ ምልክተ ገመቹቱ ሲያርገታ ሃሌሉያ ነሞ ገዳዴ ሙከነ ዋቀዮ ፉለሳ ዱራቲ ጨኤphoo ካሴ ገመቹዳን ጉታ ጨኤphoo ዱራ ካሴ ገመቹዳን ጉታ ሚአርካ ጌሰኖል ካሳ መቃ ኢየሱሲን አርኪ ከየኩን ጨኤphooን ራ ከየ ገመቹዳን ጉተመን በጌታ በኢየሱስ ስም ነቀፌታቸው ተመትቶ ነቀፌታቸው ተነስቶ በደስታ በኢየሱስ ስም ይሞሉ። በደስታ ይሞሉ። በደስታ የተሞሉ ይሁኑ።